Bilbila keessan irraa bakka appilikeeshinii YouTube jedhu irrattitu kilikii gootu jechuudha. Bakka appilikeeshinii YouTube jedhutti egaa kilik gootanii booddee bakka mallattoo garagadii mallattoo chaanaalii irrattitu kilikii gootu. Isa booddee mallattoo seetingii mataarraan jirtu irrattitu kilik gootu. Isa booddee bakka switch account jedhu lammaffaarra jiru filattaniitu irratti kilikii gootu jechuudha. Isa booddee bakka mallattoo eda'uu jirutti buutu. Bakka mallattoo eda'uu gararraa jirutti buutanii jechuudha. Bakka mallattoo eda'uu gararraatti jirutti gaafa buutan inni iyyuu gara fuulduraattitu isin deemsa jechuudha. Googilii faana walisiniif simsiisaa jira jechuudha akkaawuntii banuudhaaf. Isa booddee bakka create account jedhuttitu buutu jechuudha. Bakka create account jedhu irrattitu kilikii gootu jechuudha. Isa booddee for my personal use, for my work, my business kan jedhu isinii fida. Isin isa jalqabaadhatu filattu jechuudha. Isa jalqabaadha filattu ammas irra deebisee akkuma bakka jalqabaatti yoo isin deebisa ta'e mallattoo eda'uutti bu'uudhaan mallattoo eda'uu gararraa jirtutti bu'uudhaan ammas akkuma ammaatti gara fuulduraattitu deemtu jechuudha. Gara fuulduraatti deemtu. Baay'eema tokko salphaadha. Baay'eema tokkotu bifa haaraadhaan dhiyaate jechuudha. YouTube channel banachuudhaaf create account lafa jedhutti buutu jechuudha. Ammas bakka create account for my personal use bakka jedhutti buutanii jechuudha. So ammas warsimsiisaa jira. First name bakka jedhutti maqaa keessan guutuu jechuudha. Bakka first name jedhutti maqaa keessan guutuu. Bakka last name jedhutti immoo optionaliidha. Yoo barbaadan hin guuttu, yoo barbaadan hin dhiistu, garuu yoo guuttan gaariidha jechuudha. Bakka optional jedhu bakka last name jedhutti maqaa abbee keessanii guutuu. Bakka next jedhuttitu kilikii gootu jechuudha. Bakka next jedhutti kilikii gootu. Month bakka jedhu irrattitu kilik gootanii ji'a dhaloota keessanii kan koo fakkeenyaaf meeyidha itti guuttattu kan keessan itti guuttattu jechuudha. Guyyaa dhaloota keessanii dagachuun qabdanii itti guuttattu fakkeenyaaf kiyya 27 barri dhaloota kooti immoo 1998 dha jechuudha. Isa booddee eega kana guuttanii booddee bakka next jedhuttitu kilikiidhatu gootu jechuudha. Bakka next jedhuttitu kilik gootaniitu isa booddee gara fuulduraatti isin deemsisa. Sorry, genderiin irraa fadhe jechuudha. Gender dagachuun qabdan kana maaliif dudduubatti isin deebisa yoo dogoggora uumame bakka next jedhutti buutu jechuudha. Meelii genderii yoo dhiira taatan meelii yoo dubara taatan immoo fiimeelii jechuudha. So iimeelii kana sadan isinii tarreessee filannoo kana isiniif fide. Tokkoffaa irratti iimeelii, tokkoffaa irratti lammaffaa isinii hojjetee, sadaffaa irratti immoo yoo ofii keetii uummachuu barbaadde jedha. Isuma an fakkeenyaaf tokkoffaa irra jiruun filadha. Isin garuu ofii keessaniif uummachuu dandeessu jechuudha. Asirratti paaswoordii mataa keessanii kan irraanfachuu hin dandeenye itti guutu jechuudha. Paaswoordii mataa keessanii kan irraanfachuu hin dandeenye lakkoofsaa fi leeterii wal keessa maxxaniitu guuttattu jechuudha. Lakkoofsaa fi leeterii show the pathword lafa isa jedhu immoo mallattootti irraa balleessitanii isa booddee next isa jedhuttitu kilik gootanii fuulduratti deemtu jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan boonaa malkaamuu 797@gmail.com isa jedhu fidee nextiidhaan fuulduratti deemaa jechuudha. Nextiidhaan fuulduratti deema. Achoo xinnoo si harkisee agree itti waliin galaa jechuudha. Agree lafa jedhutti bu'een itti walii galaa jechuudha. Agree lafa jedhutti bu'een itti walii gala jechuudha. Bakka amma Google servicii bakka tajaajila kennuudhaaf Google faana wal simsiisaa jira raawwateera jechuudha. Amma raawwateetu gara YouTube'itti nu deebisaa jechuudha. Bifa salphaa ta'ee fi bifa ajaa'ibsiisaa ta'een yeroo gabaabduu gidduutti YouTube chaanaalii keessan mataa keessanii banachuu dandeessu jechuudha. Kun akkuma amma argaa jirtan lafa akkaawuntii amma bannee irra dhannee kun boonaa malkaamuu no subscribers jedha. Xumurarra daqiiqashee achirratti bu'uudhaanii YouTube chaanaalii keenya keessa dhannaa jechuudha. Kun lafa chaanaalii keenyaatti nu geessi jechuudha. Jijjiiree jira jechuudha. Isa salaarraa kun bakka sila kun loogoo keenya ture amma hin jijjiira jechuudha. Bakka yuu jettu sanaa jechuudha. So jijjiireera jechuudha. Amma kallattiidhumaan akkaataa itti loogoo mataa ofii irra kaawwatanii fi akkaataa itti chaanaalii dabalataa maqaa itti barreeffatan anneetu kan walii wajjiniin ilaallu ta'a jechuudha. Kan walii wajjiniin ilaallu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo akkuma amma argaa jirtan boonaa malkaamuu up to G2I lafa jettu gashee jira jechuudha. So
hin ilaallaa jechuudha. Walumaan kan ilaallu ta'a. Obboleeyyan chaanaalii kanaaf haaraa taatan gidduudhaan sabskraayibii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Kunoo amma bakka viidiyoo create lafa jedhutti viidiyoo yoo barbaanne viidiyoo create goonaa. Yoo immoo barbaanne chaanaalii keenya ilaaluudhaaf mallattoo peennaa irra jirtu sanarratti bu'uudhaan chaanaalii keenya loogoo mataa keenyaa jechuudha sila qopheeffanne akkaatatti loogoo qopheessan immoo yeroo biraa kan viidiyoo biraadhaan kan barannu ta'a jechuudha. Obboleeyyan chaanaalii kanaaf haaraa taatan ammas irra deebiin baga nagaan gara chaanaalii kanaatti dhuftan isiniin jira. Kun akkuma argaa jirtan mallattoo kaameeraa irra jirtutti bu'uudhaan loogoo sila qopheeffattan kan sila qopheeffattan irra kaawwachuu dandeessu jechuudha. Yoo barbaaddan gaalaarii keessa yoo barbaaddan immoo kaameeraadhaan ammuma kaatanii irra kaawwachuu dandeessu jechuudha. Amma fakkeenyaaf nan dhiisa sila waan inni qopheeffanneef duddubattiin deebi'aa jechuudha. Duddubattiin deebi'aa jechuudha. Duddubattiin deebi'aa jechuudha. Duddubattiin deebi'aa jechuudha. So bifa ajaa'ibsiisaa ta'ee fi bifa adda ta'een akkasittiin YouTube chaanaalii mataa keessanii uummachuu dandeessu.